Bondo da ni ka rangab du thana da ni ka rangab du jarten de on siyarat sif infura jira jira de sana badi ka yo ka me badin ke ma maka ki ya wa nona namni tikala ka ma chen ma maka ke di wa amna yo ni ka ragaba de sabu gara yo maka ke rabu ni ka jarten ta Mustafa ra yani mujawun tu Mustafa ni ka ider ka ge ba kubela tu ra to jirate yo maka de ana tu badi ka garu ba ka tu ara ka rangab ne ti furun nan riki nafis akasi halala yo dan di furan de alle nafs halala yo furan dar mir dubartini managgalchite bira taa'uun feetu jaalatte jibbite agee fadhume dubartiniif daa'imman qaqqabaa fide ma qabaabete jaartii te biskettitti tanaayuun todde jaartii dhalaa meeqa fuudhaa hiikaa inshallah taati lakka qaqqabdee akkasi qaqqabeensa baay'istee nan hiite dubartiin laan jaartii ajiiti si tuffiidha amma laala mareef waan duraasila namaaf niyyatu namni boollo buleessaati qote itti taraasuna malal reef argina assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka funi kabajamtoota fi hordoftoota keenya am jirtan baga jiraatan isin jecha ra maaltu mana kana video kanaan jenne arra channel irratti argamnu channel Orodio kan Mustafa ni beetani isa irratti argamarra maaliif mana kana dhuftee maal barbaachas dhuftee jechuun keessanillee in oolamu wanni iddoo kana dhufeef kana xiqqoo dura Mustafa Abdirradda wale sitta jamaa sibira dhufaa yeroo inni jedhuun asxaanii fi abdii asxaa'u turre jechuudha abdiidhaan nimi dafii deemee asii ba'u osoo inni dhufin waa irratti dalagaa jedhanii ture jechuudha waa irratti dalaguu kanallee ofii kiyyaa osoo hin taane isuma chaanaluma isaa gadhiisuu barbaade jechuudha kabajamtoota kiyya maaliif xiqqoo aarii irraa qaba Mustafa kanarraa maaliif aariin kun maali yoo jettani kana dura dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee jedhaanii ture waa baay'ee kadhachaa ture bakka namni quba hin qabnettis kaameraa boodatti jechuudha waan baay'ee kadhachaa ture waan baay'ee gorsaa ture waan an yeroo san gorsaa tureef kadhachaa ture santu amma subhanallah dhugaan nama ni turti malee numa baati dhugaa santu amma naabee jechuudha kan tokkiya dhugaan sun maali yoo jettani hundi quba qabdan jedheeti yaada sabboontuun samoona kana akka badhamtee jirtu rabbii si agalchuu rabbii si nagaan gara haadha sitti adeebisu isin jedha kan tokkiya sabboontu baddee jirti jechuudha wanni isin baddeef maalidha san immoo waa isin baddeef isin rabbii waliin beeka anammoo wanni jechuu barbaaduun kan tokkiya Mustafa yaame Mustafa yoo inni dhufe jechuudha maal jedhani kaameraa kaasuma dhoofadhe osoo inni abdii biraan seenee askootu sitta jamaa jedhee asumatti yaama jechuudha yeroo san maal jedhani kan tokkiya mucayyoon osuma nu akkana siin kadhannu osuma dhugaa dubbachuudhaaf sii bunnaa mucayyoon si jaalatteerti yoo haatilee maatiilee si kennuuti nutu si butaa jennee osuma si kadhannu mucayyoon akkanatti saba kan keetti badde mucayyoo bakka isiin jirtu ana quba qabaati quba qabaa beenuu ammoo tana beenuu si bunnaa jedhani yoo meewaa inni jedhu ammoo walumaan laalla angaruu dubbiin kun dhugaa miti kan tokkiya piraankii waa inni jedhu laaluuf malee piraankii isa godhuuf malee an sabboontu bakka isin jirtullee quban qabu iddoo isin deemtillee quban qabu kana akkanaa beektan barbaade jechuudha kan tokkiya kanaafuu amma Mustafa yeroo inni dhufe ammoo nuyaas jedhaan jechuudha walumaa galatti amma inni isii dhiisee akka nasiimaa jala deemaa jiran hundi quba qabdan jechuudha akka isii fuudhuudhaaf mucayyoon ammoo aarii saniif baduullee ni mala baduu dhiisuunis ni mala an kana keessa waan quba qabu garuu an piraanki masarra dalaguu fi mee waa inni jedhu walumaa laallaa hanga xumura sagantaa kennan hordofan affeera assalaam abdiino allah qaamni geessan kun abdiino abdii yaaqiyamma waan ufi dhiisuu gargaaree akkamati jirta akka jiru ya alhamdulillah ino abooti ko akkam jirtan badabbo maal akkam daa jiruun akkam jechuudha wallahi alhamdulillah waanu amale baddanii leemaa rabbo maal barnaa nama waliin barbaadanii eessa jirtan kana kana naan jettani maati maan baatu waliin sochootu maashaallah aleeka jechuun maal godhanii daa'ima bira wala obboleessi kiyya mucayyoo mana iyyaa walta'anii garam socho'aree isii mana gatee deemuuf hin danda'u bareeda kamaara alhamdulillah rabbi daa'ima nu kenne isin olii iyyaa ola gaafuu ay waan ma rabbiti daa'imti ma rabbiti meeqa osoo abdiin dhunne waa siin barbaada beekta dubbiin iciitiidha namatti hin dubbatin obboleessa kiyya maal waan abdiiti laa waan abdiitiin yaaki wanni isin jechuu barbaade sabboontu argamte hin argamne maal laa waa hiyyuu sun tan akkamaan isima gaafachuuf sabboontu irra dawaalee ture beeta silkii isin dalagu sarumaa fi sii dura yeroo ati dura abdii dabaltu waliin jira beeta saniif garaa kee keessatti na dhuftee namni Mustafa yoo dhufe gaafadha dheeti ta'u jira sarumaaf si gaafadhe maal na gaafachuu deemtaa wayi maalii badde sana wanni waa isii baddee quba qabda ani nama tokko uummata goota waa haasa'u dhagaye beeta maal haasa'an
Yaa kee uummanni maqaa si balleesse yaa. Maali? Bootillee maqaa nu nyaatte. La maali maqaali. Maqaa nu nyaatte maali abbaa maali ta'a. Maali maqaa si nyaate? Maali? Mucayyoo akkan jirtu sana mee rabbii kee sodaadhuuti. Mucayyoo akkan jirtu sana an garuu iji namatti himi dubbii kana. An dhoosee sitti maal. Mucayyoo bishaan lagaa fakkaatu sana osoo ati akka hoolaa wirroon qabee irraa akkana guri jettu. Mucayyoon sababa kan keetiif kunuu manaa baatee badde jedhani. Abboo ofillee maqaa nyaattee nullee maqaa nyaata. Maali godhee? Maal mucayyoon si akkasiin si jaalladhu hunduu ni beekna. An guyyaa meeqa afaan kee kanaan kun afaan kanaan bakka rabbi dhugaa kiyya baaseeyyu. Guyyaa meeqa abboo rabbi jedhii si butaayuu fedhamoo qoricha si godha yoo mucayyoon duraa si yaa jirtu yaani ati fayyama qabda yoo fayyaan qabne hakiimii dhaqee guyyaa meeqa sin jedhan. Maali fedhe? Maali yaani qorsee itti naafoote akkeenyaaf? Saniifi miti yoo yaani waan mucoo tana si biisaa wayii wannaa jiraate yaani mana hakiimaa si geessaa sin jedhamu sin jedhan jiru. Maal ni jibbe sin jedhee abbaa? Ni jibbe sin jedhee. Tamaam kaan jibbine kaati tole jedhe mucaa'uun kun si yaadattee akkasiin godhattu namni hunduu ni beeka. Warri gadhodhanii barumsaa. Ati maa sammuu abboo sammuu kee likkisi jiraata. Warri eeggadhu adadaa maali? Ati baadha. Ansa ni si bunna sin jedhan turre kan Na bittanii. Tanaanummaa nuna faana deem jedhee manuma galchee waa sirraa dala gadhee balbalatti hin cufu maaltu buttaa gahe. Reeshan kophaa butuu wallaalee aji. Tamaam maal dhiifte? Yaa akii namuma inshaallah aruusa godhanii itti si gabbaa gasiin baafne kana narraa haftu yaa kee walumaa galan. Namuma haala dhiis ka sabboontu abboo nurraa dhiis. Ana muun wanti jechuun maali? Nasiima. Abboo mucaa osoo qalbii itti na jabeera. Laala koo waa isin jedhan. Qalbii itti na jabeera abboo rabbi jedhisi. Yaa kee naa dhiisee na fuudha. Amma akkuma sabboontuun si jala kutte amma tunillee si bira ciisaa dhattee manaa baatu deemti ana akkanuma laachi ilaalee argaa jirra. Si bira ciiftee? Amma na rabsa amma bar ati yimu gaafatee na rabsa arta jira. La dhugaa jiru an dhageeffatu. Maal jechuun? An si du'a si arabsuu kaasa. La maal jechuun si bira ciiftee si jala kutti na boo. Eegalti kun hojii. La maal jechuun hiikaa. La hiikaa isaa dhageeffadhu gaa. Sabboontu yoo osuma akkana irra martu kutte tanallee amma osumati bira ciiftu mucayyoon akka baatee manaan kunne. Jaarsitii mana kutaa boo. Warra eegataa tanallee amma bara isiin lamma haga isiin beekaltu nu eegadu naan jedhanii jettee dhiifta akkana beekaa. Ati gara guyyama iciitii wayii sitti maa jette. Dhugaatii rabbi abaasetti akka masalii wayiitii wayii. La masalii miti bira anan mallee si duuba deebee si hamadhu si duuba deebee nama sitti simarra lafa kaayee simarra waasin jedha yoo waasin jechuudha si gala kanaaf mucoontu akka sarkaan banne abboo mucoo kana dhiisi rabbi nasiima sabboontu dhageeffatu. Laa ta'e gooya fayyamaa qabdaa po. Maal abboon maraate hin jedhamu. Laa dhuguma mataa fayyaa qabdaa. Maal ta'e? Maal jechuudha laa maal jechuudha yoo ergadhee naa kennanii kaanee si dhiisuun. Amma siin jedhe kan warri ooluu siin jedhe kun ati yaani ati waa takkasuma akkana irra jirtu mucoo si bira namni biraa dhufee si jala fudhata siin jedhan. Anama kana dhiisi sabboontu bakka siin jirtu dhageeffadhu mee dhageeffadhu nasiima sabboontu bakka siin jirtu argee jira. Dhugaa beektan mucayyoon ammallee kaleessa naftee nadda walte Mustafaan namatti himini iddoo yerootti hin ta'e jechuudha. Mustafaan haa dubbisi isaa wanna geessi ansawaa isaatiin ummati biraa bade mucayyoon osuma nu firatee na jennee ofii qabnee wannaa jennu na jala garagaltee yaani Mustafaa heerumuu deemti. Anamoonni mana keenyaa badeef aareessanii Mustafaa bakka an jiru kanatti na fiiraan jetteerti. Nikaa nama sadi qabadhu kootu nikaa naa gootaniituma barumsallee hin barbaadu warra keellee hin barbaadu isatti heerumuu fedhan jetteerti. Kanaaf sin jedhe mucayyoon innaa kan sin jedhee nasiima unnaarii sin jedhe kanaaf si galaan kanaafu sabboontu si wayyaati sabboontu fuudhi tanaa dhiise kan filatti keessa. Maal lama fidee? Laa abboon jedhu wallaalee yoo ummanni keenya waan jettu wallaalee ijoollee lamaan tana keessa. Laa kasanii maaltu si dakalee yoo waan akkasii keessa maaltu mee nasiima maal jechu abboon namnummaa yoo dhagee maal siin jedhame. Maal naa jedhaan mooyi ni kaara qabdi jaartii ani taane erganaadha. Guyyaa jaartii ani taate yoo dhageeffadhu guyyaa ati dhageeffadhu mee dhiini guyyaa ati nikaa godhattee
qubeetti godhattee warri nikaa sii godhee yoo ana waa akkana siin jedhee jiraadhe ana badii qaba anatu yaani namaati garuu hagaati maal jechuun fuudhuuf warra dhaqadhee ka'ee sii dhiisuuf jedheen durumaa nikaan godhannee biraa gasila barraa kennan eeyyooni nikaan godhannee dhageeffa ani wanni sii barbaadeef sabboontuu isirra si wayaati yaaki sabboontuu fuudhii siin jedhamu jechuun ganamaa galgala akkana mataa nagar galchaatti an icciiti kan nama biraa nimne anamma abdii yoonni suuqateem jedhee abdii akkan dhageenye waan kana sin jedhan obboleessi yoo dhugaa fide jechuudha kanaafuu sabboontuu bira amma si geessa nama sadii dhanneen sheeka bira geessinee qaadii bira geessinee nikaatti siinaati nasiimaa najjaba jedhe nama osoo mana kee dhufe sidaamu sin ta'e la nasi sidaamu dubbiin kun sidaamu sin maali nabo kasin jira la ilaha illallah la amma samu waan uide bo maal abbo yoo amma haasaa si haasa kun hirriba si qabsiisara la maal abbo haasa hirriba naa qabsiisu waan haasabtu ati haasabnummaan kee la damana sii mara gaya bo so inshallah kee iyyuu na yaadde kee iyyuu kasirraa dhumne dhibee kaan durumarraa iyyuu an dura akkamiin yaada ajjiinu maal argatee dhagaa waan micayyoo sanii na goggorsuu kan yaadatee dhaadhaa ole tamam nasiima si gaafachuu guyyaa dhiifama godhe tamam sanii aartee bire yoo sabboontu dhageeffa sabboontu dhagee yoo nikaa bakka siin jirtu hidhadhee aartaa animo tana dhufa naatiin an dubbii sabboontu maal irraa qabaa rabbo akkasii bire kalaa sahi hidhadheera hidhattee deemuu dandeessa abdiin gurfatannoo misaa jira duubi gaalaa dhagan jettoon gaalaa dhagan jettoon beekaa sin jedhe atama sabboontu manaa dhiisii foon magaalaan sa'aatii kana guutuu haasaa oolte jira durumarraa jechuun gaa si duuba deebi'ee waan biraa osoo wannaa yoo jedhe booda ol baatee maqaan balleessuu irra dhageeffadhu gaa ammuma si yaani eeyyimu si gaafadhe tole immoo yoo amma lamaan keessa fuudhuu hin dandeessumi lamaan keessa takkitti ati filattee taan akka lama fuudhuu hin danda'u lama yeroo takka fuudhuu hin dandeessu kana yaani namni kamuu sitti dhiisulle jaalallee toleetti sitti neerumtu. Isin irratti hin dhiiftan yaa warra biraamatti lola. Amma biraallee sodaalle si wannatti. Laa dhageeffadhu laa dhageeffadha namoonni hin jiru. Sabboontu yoo yaatti yaa godhanatti aartu. Yaa akii mijaa yoo fudhu yaa akii wallaa yaa nama inshaallah rabbi waliin isin abulchuu yaa bulee. Amiin. Dhiisee ani waggaa meeqa guutuu eeggadhee akka saree inshaallah karaa mana warraa achi oolaalu inshaallah akkanuma wanni ta'uu uyaalee dadhabee yaa ati taati yaaltee waggaa meeqa jala deetee dadhabdee daqiiqaa shan keessa hojii hin godhanne. Bultii gaarii. Yallaate. Tanallee osuma dira fuudha tanan mamma hin beeku. Keetti kokkolfaa baanaan si walumaan aariin seete jira dubbii kana. Maal jaarsa La maal jechuun. Wanni jaarsu maali? Mee wanni jaarsu maali? La maal jechuun. Sabboon doo taate ni kaarran qabdu tana yoo taate ni kaarran qabdu jaarteen ta'ee wansi irratti si hin fuudha jedhee jiraate saana badii qabu yookaan mee badiin keemaan. Maqaa kiyyaa waamamna namni itti kalaa egaa maachina maal. Maqaa keetii waamna yoo ni kaarra qabaate isa dhugaadha yoo maqaa kan kee irra bu'ee ni kaan jaartiin ta Mustafaa irra yaanii mucaa'uun tun Mustafaa ni kaa inni dhageeffa qubeellaatti godhattee jiraatte yoo maqaa dhee anatu badii qaba. Garuu bakka ati waan akka irraa hin qabnetti fuudhuu hin danda'an mirgi. Naafis akkasiif halaalaa yoo dandeessi fuudhan illee naafis halaalaa yoo fuudhan danda'an. Baabara nama maal shakee ta'a abdii maal akka namni waa icciitii kana wanni godhee waa itti goggoosee akka dubartiin gurra qabdee lafarra kottu godhee si abdii. Ka abdiis ka abdii. Bara nama amma waa laalee argaara bara. La siif abdii illee fayyaan qabdanii siif abdii illee amma walumaa galatti. Osuma isin dhageeffadhu osuma isin bira dubartiin wali guurtee bira raftanii namni biraa fuudhee itti akka godhe isinii deebisa jedhe. Nu deebisanii ibsanu. Sedih saya wallahi ya aku memang masih ninjur wajib lau sama. Lah jadi waan fedhi. Asa kana kasirraa nagana maach. Akka. Nasi mala gayate. Xixiqqoo kajaaleen qabaatiin haati nafsi kajaa walitti qabna jechuuf ta'ee dhiise. Walitti illee qabaanullee dhiibnullee bas xiqqoo. Ambar dhugaajuu sii maara obboleessu. Dubartiin mana galchitee bira taa'uun feetu jaalatte jibbite. Dubartiin dhageeffadhu mee dubartiiniif daa'imman qaqqabaa fite. Qaqqabaa feete. Sirraayyuu. Afaan Oromootii sii afaan kamii feete. Duba akkasii qaqqabdee jiraachisaa irraa biree maashaallah rabbi umrii isaa dheeressu rakkoon qabu teetuma qaqqabadhu yaa obboleessa. Walla tamaatitti yaadiin. Amma lafa jirti barate aga silaati hin taane. Maaliin? Ati bara akkasii miti ati amballeessaa natu qaba beektaa achi maal beektaa? Kama balleessaa. Ati laal naa toluu dhiisi jaartii ta'e biskittitti tanaayyuun tole jaartii dhalaa meeqa fuudhaa hiikaa inshaallah taati lakka qaqqabdee akkasii qaqqabeensa baay'istee nan hiite. Yaa balleessaa dhageeffadhu caa miskiitti kana kan hiikaa fuudhaa dhiisiti. Yaa fuudhii jarrabii si taatu waliin jiraadhu si ta'uu ofirraa dubbii akkasuma biraan jiru malee.
Akka so giddaa qama sanii ilaalan dura nama sii Mana mosee la la la. fuudhaanii Eenyu ka mosee la la mana mosee me. Eenyu ka mosee la la. yaa akii qama Ka inni hiiku wayde dubartiin laa jaartii ajiiti mi situ fiidha. Amma la la mareef waan duraan sila namaaf niyyatu. Namni boollo obboleessaatii qote itti taraasuu nama laal reef argame. yaa obboleessi kana naan rakkatiin atama awwan isin jechuu barbaade sii galaami Dubartiin masii jala taa'artu hin jirtu bara mara caaltu miskiintitti tara malee masii qaanyi bara. Ummaanuu mijee akkuma tokko goggootee waa itti goote malee. Walla gaafa waa irraa galan yoo isin asii urgo osoo mana kanaa fi daa'ima ta'etti illee waa duuba jettee ilaali yoo isin fiidee hajjima sanuun beekuun jedhin Mustafaa maanaan jedhetta. amma argine teen atamma sabboontumaaf maarree atamma akkana irra gurgurdoonaan daqiiqaa takkatti mana kaseesseeti daqiiqaa takkatti dhageeffatu sii galaami maa duraa fayyaa qaba obboleesso Sillee fayyaa si jira dhugaa qabda. laa fayyaa qaba deemnee amma argine tole kamtuu kennaa akkuma agartan kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maraachii asii aree jechuudha Mustafaa kan ammoo asumaawwan isin jechuu barbaadu sabboontu argeetillee miti hanquban qabu bakka isin jirtu hin beeku uuma inni jedhu laaluuf waan akkanaa jedheeni inni garuu akkasitti maaliif dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon yoo aarime isaa badde jechuudha yeroo meeqa kadhataa turreeni yeroo meeqa akkasii bunna jechaa turreeni aan mataan kiyya mucayyoo tana fuudhu osoo jedhuun osoo lafa mammaru akkasitti wal jala kutan jechuudha amma isin illee bakka isin jirtu rabbitu beeka nagaan isii gara maatiitti rabbi adeebsu isin jedha viidiyoo kanallee chaanalooma Mustafaa Argadhiisaa Ooroo Wudir Argadhiisaaf jechuudha hanga xumura sagantaa kennaa waan hordofanii baay'ee galatooma kabajamaa alfaadha isin jenna hanga viidiyoo biraatii walitti deebitanitti nagaan tura.